dhufee masjiida Allahu akbar jee hidhate. Hogguu hidhatee ummanni keenya duratti zanyaa qarree jala owwaalan. Anuuniin beeka abbaa kiyya bakkatti owwaalan. Zanyaa qarree jalatti akka hudduu jimaa jala owwaalan. Addaa baasanii isuma Allahu akbar jee shayxaanni dhufee zanyaa amata torbayni dhabe. Zanyaa amata torbayni dhabe. Hudduu xuuxxoo jala jiraa je'een. Zanyaan hudduu xuuxxoo jala jiraa je'een. Salaatee galee caayaa isaa xuuxxoo jala yogguu haalu zanyaan achi jira. Sheekha jeen bagalee galchiifte jeen salaat. Maali boo jennaan salaanni keessan kun jeen. Zanyaa kiyyalle na yaadachiise. Ganaallee dhiisu jeen salaata kan. Meelaale sheeka keenya Sheekh Abdurrahmaan Daammoota Allah yarhamuhu. Gaaf tokko isaanii argeessa jiru. Gaafa baqaasan. Isaanii minaayi qaraafisu. Namni waa gaafate. Sheekha san namni yoonii fi isa biraa namni dubbate. Salaanni badu eenyuu je'een namni tokko gaafate. Nama tokkootiitu nu gaafate jeen namni sanii. Armumaa namni dubbachuudhaaf salaanni namni duraa badu eenyuu jeen. Amma yoon isin gaafadhe eenyu